Haacaaluun jirtuu irraa feerroo bittuu jedhanii abaaraa turan. Gaafa inni du'e mootu goota ta'e booyanii boochisanii hanga irraa profaayilii irra kaatan. Namni kenna hangana nama kabajaa jechuudha. Ana gowwaa kana ana xiqqaa kana kawaan beeyne ka jireenya biyya baqaa keessa jiru kana abaaruuf eebbisuuf xiqqeessuuf dhiisuun na biratti gatii tokkollee hin qabu jechuudha. Maaliif ani kara deemaa tokko kana maaliif isinin jedhe artist Haacaaluu Hundeessaa biltsiginnaa ta'edhanii abaaranii torbee booda aacee koo jedhanii bu'an uummata kennan beektan. Haacaaluun jirtuu irraa feerroo bittuu jedhanii abaaraa turan. Gaafa inni du'e mootu goota ta'e booyanii boochisanii hanga irraa profaayilii irra kaatan. Namni kenna hangana nama kabajaa jechuudha. Ana gowwaa kawaan beeyne ka jireenya biyya baqaa keessa jiru kana abaaruuf eebbisuuf xiqqeessuuf dhiisuun na biratti gatii tokkollee hin qabu jechuudha. Maaliif ani kara deemaa tokko kana maaliif isinin jedhe rakkoon jaarsaaf jaartii takkaa lamaa miti. Amma namni maalitti fudhate waan irratti fuudhee maali jara naani isii walii kee fuudhee odoo isiin walii loliin fuudhee hin beektanii. Fuudhuu kiyya sanuu shuurii taatanii jirtu. Fuudhuu kiyya san shuurii taatanii jirtu. Yoo fuudhe immoo zambiin kiyya maali? Odoo fuudhe fu zambiin ani qabu maali? Fuudhuu hin danda'u maalan? Ilma dhiiratti mi maalan? Yoo maddabaluu sin jetta sanuu taate yoo dabaladhe maalan ilma muslimaatti mi maal rakkoo qaba? Bulfachuu hin danda'u eenyu isinin jedhe kiisitti yeennutu beeka. Harka namaa eeggadhe beeka. Bultiitii namni naa oofee beeka ofumaan oofachuun ture. Hunda akka garaa fi aarri nama godhe hin ta'a wallaahi. Baay'ee obsa qabaadha. Alhamdulillah wanni jiruu fi jireenya kiyya kana keessatti na gammachiistu of miidhee namaaf jiraachuu ittiin gammadamas an amaluma kiyya of miidha namaaf nin jira. Amalli kiyya akkasuma wallaahi wabillaahi saba kanaafillee ta'ee nama dhuunfatis ta'ee of miidhee jiraachuu fi nan barbaada. Of durattis akkasuma kaayyoon kiyya. Har'a wanni akka an xiqqaadhuuf na godhe obsa ani qabuu fi ofirra gattaa'uu kiyya. Arrabni namaa nama miidha nama cabsa. Haamilee namaa buusa. Nan beeka. Haamileen na cabuu fi obsee jedhee jiraachuu san irra filadhe. Rakkoo mana xiyyaa ol baasee dubbachuu irra. Obboleettii xiyya sin gorsa. Obboleettii xiyya sin gorsa. Isin hin baanu. Haadhoo manaa xiyyatan turte hin baana laa. Icitii mana keetii jaarsaaf jaartii jidduudhaatti akka jiraattu ni beektaatis. Garuu mootu namni hin beekuu namni kun natti naqa'u ani shaaxira ta'a jettee hamaa namaa qofa dubbattee gaarii kee hin haasa'in gaarii miti. Namni hundi akkatti nafu. Guyyaa tokko rabbiin nama qaba. Yoo namni nama qabuu baate rabbiin nama qaba. Yoo osoo lubbuudhaan jirtu rabbiin si qaba yoo hamaa namarra geette wallaahi wabillaahi kun dhaamsa malee arraba maalii miti dhaamsa obbolummaatti. Dhaamsa obbolummaatti. Rakkoo seerri biyyattii rakkoo maanguddoo fi rakkoo komunitii furuu dadhabde tiktookiin naa fura jettee yoo kan yaaddu taate of hin xiqqeessin bakka sin madaalle kun sin madaalu dhiisi bakka kabajaa dhaabbadhu. Kanaaf waan hin beekne haasa'urraa of qusadhaa rabbiif ilaahii sodaadhaa dubbiin akka isin beektanii fi akka isin yaaddan sanirraa bilisa waan waliin fakkaanne walitti diraa jirtanii
kan immoo isinirra sillaalu akka isiniin jedhesanii namni keenya kaleessa anaa xiqqaa kanaa miti nama guddaa artistii kabajamaa san Haacaaluun jirtu irraa feerroo bittuu jedha jettanii irra duultanii guyyaa inni du'e immoo booya fi turtanii tana keessa qabadda. Kanaaf nama tokko xiqqeessuufis hin jarjarina guddisuufis hin jarjarina. Hojii nama saniitu xiqqeessa hojii nama saniitu guddisaa jechuudha. Keessaayyuu hunda caalaa dhimma siyaasaa qorattee irra hin geetta. Dhimma jaarsa fi jaartii wallahi wabillahi baay'ee xaxamaa baay'ee faallaa rakkoo hamaa silaa wal wareeguu hunda geessu hundi osoo jiru namni hundi mana ofiititti qaqqabatee taa'aa jira jiran. Sigale? Icitiin Haajaa Adamsaa Doo nyaate jedhamu. Silaa waa'ee sabaa caalaa waa'ee bultii ta'ee irra warri bultii mammaakatee irra nama fayyada. Warri sabaa mammaakachurra mammaayisa sana warri bultii osoo mammaakatee irra tola maaliif? Hamtuudha rakkoon jaarsaaf jaartii jidduu jirtu. Irra deebi'ee kasinii ammas sadaffaa moo lammaffaa himaa jira. Gaarri hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qaba. Hanga dhiibduun dhiibdaa hanga dhiistuun dhiistaa jechuudha. Yoo gaarri kun socho'uu dide gaara socho'uun wajjin maal godhaa laffaata jette tariiqaa biraatiin deemuuf yaalta. Anamma girgiddaa kanatti akkatti dhaabadhee dhiibaa yoo oole na jalaa socho'a. Garuu sochoosuudhaaf yaala. Maaliif humnaan qabamoon qabu yookaan immoo wanti kunis socho'amuun socho'ettee hin dhiibde hin jarrabda. Yoo inni asii si jalaa socho'uu dide jetteetumaa gadhuututti isa dhiibaa oolta. Hin danda'amu. Dhiiste ulaa ittiin baatu kan biraa laallattaa jechuudha. Kan akkasitti hubachuu qabdanii hammeenyatti warra hubattan isinii fi rabbi xurraa gaafatan. Safuu jedhamee Oromoo biratti dhufe. Osoo anamma akkuma amma na arrabsisuuf jirtan kana osoo anamma bara kana nagoota akkana icitti akkana rakkoo kana nu jidduu jira jedhee dhugaa hunda ol yaase safuu jettan nan beeka. Maaliif dura waan san dhaga'uuf akkana jettan yoo dhageessan immoo way safuu way cubbuu way maal akkas waan akkasii hin beekaan. Maal Oromoo miti ati maal ati ilma namaati ilma muslimaati miti akkamitti dubartii ajaa'isii yookaan rakkoo isii akkatti ol baasta maal irraan darbituufi maal ofirraan dhiistu wal dhiisuun osoo jiru kana akkana jettan nan beeka. Dhugaa miti dubbiin kun dhugaa. Gara hundattuu hin danda'amu namni keenya yoo dhugaa kee dubbatte illee rakkoodha yoo dhoysite illee rakkoodha. Mee akkam taana jara kenna mallummaan maaliin nu dhibee bara dubbannee haqa baasuudhaaf safuun beektuu maalii jettee maalii jedhan yoo mootuu callisan ati akkanaati cubbuu gootee maalii gootee jedhan jara kenna wallaahi wabillaahi adda baanee baatii 4-5 ol namni adda bahee jara naa bar nagaa waliin gaafatu baatii 4-5 ol mataa kiyyaaf jiraachisaa ture. Lakki jireenya kee siin jiraachuu hin barbaadu lakki nagahe jettee dhiingadda ofirraa deemtee dalagatti deemte malee jiruu isii keessatti dalagdeen beektu erga wal dhiisnellee hin dalagini lakki duraanuu hin dalagdu. Rabbi waliif nuun irree rakkoo xiyyaa fi anaafsii jidduu jirtuun adda deemne jiraadhu dheeni jiraachisaa ture. Lakki hin barbaadu an harkaa miila qaba ofii kiyyaaf hunda lagadha. Nan deema innaan hayyee obboleettii jedhee. Harkaa miila qabda dhugaadhaan dalagatta dalagadha. Dirqama kaa mirga namaa dhiibuun hin ta'u. Kanan isiniin jedha. Kana ol waan baay'ee dubbachuun gaarii miti. Hunda dubbachuulleen hin barbaachisu. Anis haatis rakkoo anaafisii jidduu jiruun beekti. Isin Oromoo yoo dandeessan dhimma kiyyaa fi gaisii jidduu dhiisaa bahaa anaafisiin akka kabajaan ilmoo tana jidduu teennatti guddifannoo barbaaddan dhiisaa. Borree diimaa kana wal gootan jettanii maqaa kenna qoshashuu yookaan xiqqeessuu irra rakkoo jidduu teenna jiru kana dhiistanii yoo dhiistan furama. Rakkoon kiyyaaf gaisii jidduu jiru yoo dhiistan furama. Irra deebi'ee akkasinitti rakkoo anaaf mufuraa wal jidduu jiru yoo dhiistan furama. Yoo dhiistan ilmoon keenya kunis nagaadhaan guddata. Isin amma anaafisii bira darbitanii ilmoo keenya kana gufuu itti ta'aa jirtan warri jidduu keenya seentanii haasoftan. Ilmoo bishaan dhalate kana akka nuti hin guddifanneef.
jidduu seentanii anaa fi ilmoo teeyyaa fi isii fi ilmoo isii adda dhiibaa jirta warri miidiyaa kun. Dhiisa addan dhiibina. An isin jettaniif isin miira keessa galtaniif waan isin jettan san jala deemee nama godhuu miti. Ilmoo haadharraa baasee hin jiraachisu. Anillee ofii kiyyaa ilmootii irraa bahee hin jiraadhu. Biyya takka jirra. Ilmoon ka isiitiin laalladha, ilmoon kiyyan laalladha. Rakkoo tiyyaa fi isii jidduu jirtu. Anaaf isii waliin beeyna. Furachuuf isan gayaallee hin beeyti. Manguddoo fi seerri wanni hundi hagan ulaalee hin beeka. Jidduu teennatti namni meeqa akka miidhame hin beekna. Sigale nuuf dhiisa. Namni kanarra darbitanii dhaamsa namummaa fi oromummaa fi islaamummaa isinii kaa'ee kana bira darbitanii nu xiqqeessitan. Nurraa dubbattan rabbii guddatti isin dhiifadhe guyyaa qiyaamaa guyyaa duuneerraa gaafatamta lafa addunyaa kana irratti illee